beeksisa qaxarrii hojii dipaartimentiin hojii hiriyoota maatii fi ollaa Afrikaa waldaa sikkoo mandoo Minisootaa gita hojii gargaaraa fi gorsaa yookiin naavigeetar meentariitiin nama dorgomsiisee mindeessuu barbaada. Nama quuqamaa fi fedhii hawaasa ofii waliin hojjechuu qabu taanaan nama afaan Oromoo fi Ingiliishiin miseensota hooggansa sikkoo mandoo fi michuuwwan hawaasaa waliin hojjechuu fedhii qabu taanaan nama kunuunsaa fi guddisa ijoollee irratti hojjechuu fedhii qabu taanaan nama qaamni fayyaana sammuu dinagdee fi guddinni hawaasa tokkoo akka galma ga'u isa yaachisu taanaan ammuma tana bilbila kee ol fuudhi gara waajjira waldaa sikkoo mandoo bilbili. Namni barbaadamu dubartiidha. Gosa hojii yeroo muraasa yookiin paartaayimii guyyaan dalagaa wixataa hanga jimaataa sa'aatii 9 AM hanga 5 PM yoo ta'u darbee guyyoota sanbattanii fi halkanis ni dabalata. Mindaan waggaatti $25,000 iddoon hojii waajjira waldaa sikkoo mandoo fi iddoowwan hawaasa adda addaatitti ammarraa jalqabee hanga ammajjii 25 bara 2024tti yoo barbaadan qaamaan gara waajjira keenya 1821 University Avenue West St. Paul Minnesota 55104 lakkoofsa waajjira 224 dhufuun yookiin immoo gama weebsaayitii keenya info@sikkomando.org iyyannoo keessan galfachuu ni dandeettani. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbila keenya 952-367-9039 irratti nuuf bilbiluu ni dandeettani. Waldaa hawaasa sikkoo mandoo irraa.